السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليانك يا كواجم توتا في أقسم دعوة توتا يوتيوب توبا ميديا بكجرتني تسلام تجالا كولفنا ككبجا كقدنا كلن سرا نسين هاغا وجتشان بوليس كيسن أبو المسكي الأروسي كرا يوتيوب توبا ميدياتين ergaa isinii dabarsuudhaaf dhufeetiin jira. Obboleeyyan kiyya warroonni asirratti argamtan hundi keessanuu guyyaa har'aa sagantaa bareedaa, sagantaa gammachiisaa, akkaan nama hawwatu, akkaan nama bohatu isinii qabadheetiin dhufeetiin jira. Suni maalidha yoo ka jettan taate yeroo muraasa keessatti, daqiiqaa muraasa keessatti feesbuukii yookaan peejii keessan filawara hedduu miliyoonotaan kuma dhibbaan hedduu isaa daqiiqaa muraasa keessatti akka argattan abdii guddaan qaba. Isa san barumsa kana hanga dhumatti akka na hordoftan maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Har'a booda filawara kiyya guddatuu didee kudhan naa taruu didee dhibba naa taruu didee kuma naa taruu didee jechuu dhiiftaniitiin jirtan bi'idinillaahi kabajaadhaan akka na hordoftan qofa maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Chaanaala kana sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, koomentii barreessaa, sheer waliif godhaa. Osoo achi hin dabarre dura yuutuuba keenya seentanii sabiskiraayib akka gootan maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Yuutuuba keenya sabiskiraayib akka gootan maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Yuutuuba keenya Tawbaa miidiyaa sabiskiraayib akka gootan isa kana sabiskiraayib erga gootanii rabatanii mallattoon notifikashinii kana tuqxanii ol ka jedhu irratti deebistanii akka sagantaan keenya yeroo yeroodhaan isin bira gahu jechuudha. Kanaaf gama sagantaa keenyaa kallattiimaan dabarra. Barumsa keenya guyyaa har'aa peejii yookaan fuula feesbuukaa keessan daqiiqaa muraasa keessatti filawara guddaa isaa akka itti argattan isin barsiisa. Jalqabarraa feesbuukii keessan keessa seentanii jechuudha. Jalqabarraa feesbuukii keessan keessa seentanii erga feesbuukiin keessan isinii bayeetiin jedhee filawara keessan heddummeeffachuuf maal gochuu qabdanii piroofaayila keessan irra gadi tuqxanii jechuudha. Piroofaayila keessanatti erga gadi tuqxanii akkanatti isinii bahee edit piroofaayil ka jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha al tokko egaa kilik gootaniitiin jettanii akkanatti erga isinii bayeetiin jedhee edit ka jedhu kana tuqxan jechuudha. Ammallee isa kana jechuudha. Isa kana edit gootanii jechuudha. Isa kana argaa jiraattan ta'e bakka ani mallattoodhaan isinii mul'isaa jiru kana edit ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Isa san tuqxanii sana booda obsaan eeggattanii maal gochuu deemnaa filawara duraan qabnu kana dhoksuu eenna. Kunoo filawara meeqa qabna duraanii 6 qofa qabna jechuudha. 6 qofa qabna jechuudha. Laa kunoo argaa jirtan yoo ta'e filawara meeqa qabdaa 6 qofa qabna jechuudha. Isa kana dhoksuu eenna amma. Isa kana dhoksuu ennaa jechuudha. Kabajaan akkana hordoftan. Dhoksuudhaaf raayitii kana qofa irraa kaasnee sana booda iddoo seef jettu kana maal goona? Iddoo seef jettu kana tuqnaa jechuudha sana booda. Iddoo seef jettu tuqneetiin jirra. Irraa kaafneetiin jirra amma hin mul'atu kunoo ilaalaa. Hin mul'atu. Erga akkana dhoksitanii irraa baatanii duubatti deebitanii Google Chrome keessa seentan. Google Chrome ka jedhu keessa seentanii Google Chrome keessa seentanii Google Chromein isa kanaa jechuudha. Google Chrome keessa seentanii Google Chrome keessa eega seentanii yaayaa text jettanii barreessan. Yaayaa text jettanii barreessan kunoo inni naaf fideetiin jira. Yaayaa text kunoo naaf fideetiin jira. Yaayaa text jettanii akkana barreessanii filawara keessan heddummeessuu deemtanii yaayaa text ka jedhu san okee gootanii kunooti. Websaayitiin isaanii kana kunoo isa kana websaayitii kanarratti kilik gootan jechuu al tokko. Websaayitii kanarratti kilik gootanii obsaan eeggattan al tokko. Kilik gootanii obsaan eeggattan. Egaa akkana isinii fide iddoo search jedhu bakka amma inni hello text string jedhee irra waa barreessaa jiru kana tuqxaniitiin maal gootanii irraa hayxanii jechuudha. Amma filawara keessan
haga godhachuu heddan san asirra barreeftan. 100 takka ta'ee 50 ta'ee miliyoona tokko ta'ee haga godhachuu heddan san asirra barreeftanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma 100 takka godhachuu hedaa jedhuuti. 100 takka godhachuu hedaa jedhuuti. 100 takka. 100 takka barreessin jira. Filoora reefu jaha qabaa. Amma 100 takka godhachuu hedaa barreesseetiin jira. Amma erga kana gootanii asirra gaddeemtanii barreeffama wayii bold ka jedhu wayii soitan. Asirra goxooftanii bold barreeffama jedhu wayii barbaaddanii jechuudha. Gara nagadi jira. Kunooti. Barreeffama bold jedhu wayii barbaaddanii isa kana kuna. Isa kana barreeffama kana soitanii erga bira dhaqxanii maal gootanii copy isa jedhu kana tuqxan jechuudha. Copy isa jedhu kana tuqxanii copy isa jedhu kana tuqxanii copy godhattanii jechuudha. Copy isa jedhu san tuqxanii haya erga kana gootanii irra baatanii ammas keessaa baatanii Facebook keessan dhaqxan. Ammas keessaa dhaqxanii baatanii Facebook keessan dhaqxanii jechuudha. Facebook keessan irra seentanii na jalaa nafina iddoo edit profile jettu kana tuqxan ammas. Iddoo edit profile jettu kana tuqxanii jechuudha. Haya iddoo edit profile jettu erga jenne bifa kanaan nu dhufa irra xiqqoo ol harkisnee links ka jedhu kana tuqna. Links ka jedhu kana. Links ka jedhu kana fuuldura isaa maaltu jira add ka jedhutu jira jechuudha. Add ka jedhu kana tuqna. Links ka jedhu fuuldura erga as geenneeti add social link ka jedhu kana tuqna ammas. Add social links ka jedhu kana tuqna jechuudha. Isa kana tuqna. Haya erga yeroo tokko kilik gootanii ammallee isuma itti aanu kana kilik gootanii jechuudha. Isuma kana kilik gootan ammas al tokko qofa. Haya erga kana akkanatti isinii dhufe xiqqashoo gaddeemtanii barreeffama wahii soixanii barreeffama isa kanarratti kilik gootanii jechuudha. Isa kanarratti barreeffama kanarratti kilik gootan. Haya barreeffama sanarratti erga kilik gootanii username bakka jedhu kanarratti maal barreessanii username bakka jedhu kanarratti maal barreessanii username ka jedhu kanatti filoora barreessanii jedhu filaw jennaan amma filaw haya filawti erga jenneeni xiqqoo akka siksinee baay jenneeni barreeffama reefuu sanaa san 100 ka reefu achitti copy godhanne sana asitti maal goona gadi qabnee paste goona jechuudha. Paste goona erga kana goone maal goona people jennee itti barreessina. People kunooti filoora meeqa qabna 100 takka qabna jechuudha. 100 takka qabna jechuudha. Haya bifa kanaan garuu paaplikii ta'uudhaa qaba inni kunniin hundi isaatu paaplikii ta'uu qaba. Gubbaa kanarra seef ka jettu wayii jira. Seef gootanam. Seef ka jettu wayiitu jira. Kunoo gubbaa sanirraa argaa jirta yoo ta'e seef ka jettu wayiitu jira. Maal gochuu qabdanii amma seef ka jedhu san tuqxan jechuudha. Haya barumsa keenya xumurreetiin jirra. Seef godhanneetiin jirra. Mee amma profaayila keenya kana duuba deebine ka jalqaba filoora 6 qabu kana amma takkittiin gama 100 nu tarkaanfateetiin jira. Duuba jechaanii laalla jechuudha. Kunoo laala meeqa akka qabnu kunoo dubbii soban tahin wajjumaan halaallu laala. Filoora meeqa qabna? Filoora meeqa qabna? 100 takka. Allahu akbar 100 takka qabna jechuudha. Al tokko qofaan lotorii ajaa'ibaati. 100 takka qabnaa al tokko qofaan. Argaa jirtan yoo ta'e kunoo 100 takka qabnaa jechuudha. Argaa jirtan kunoo 100 takka qabnaa jechuudha. Kunoo xiyyattis ni garrareetiin jira. 100 takka qabdanii jechuudha filoora. Kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota keenya barumsi kun yoo isinitti tole